obboleeyyan keenya hagartee rakkoo keessa jiru hunda rakkoo keessaa nu haa baasu. Nutillee warra gartee waan keessa jiru beekee waan keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf tokkummaan sosso'ee bakka ga'u Rabbi nu haa godhu. Warra waan niyyate irratti hojjetee bakka niyyate bakka itti deemu san ga'u Rabbi nu haa godhu. Agartee obboleeyyan keenya warra gartee haala adda addaatiin rakkoo keessa jiru hamana hidhaa jiru hagartee rakkina kana falmatuudhaaf bahee gola adda addaa keessaa falmatutti jiru hundaa Rabbi nu bira haa dhaabbatu. Khaas jirus Rabbi nu bira haa dhaabbatu. Warra gartee waan irra jiru rakkina irra jiru kana biyya keessa sammuu takkaan yaadee harka tokkoon sosso'ee waan takkaaf hojjetee waan irratti hojjete san bakka ga'u Rabbi nu haa godhu. Waan niyyatan hunda Rabbi bakkaan isinii haa ga'u. Daba gartee nurratti deemu kana Rabbiin nurra haa fashalsu. Rabbiin gargaarsifannee warra gartee rakkina kana keessaa bahee ifa gartee bilisummaa argu Rabbi nu haa godhu. Tana garree haa gammannu akkana garree haa gammannu gartee warra umrii dheeratus Rabbi isin haa godhu. Warra waliin yaadee waliin hojjetu Rabbi isin haa godhu. Inshallah tanuma warra gartee bilisummaa argee itti gammadu Rabbi nu haa godhu. Taraan nagahee natti fakkaata. Ani sila qalamii kamataatti badheef ka'ima ta'uu fi jarri dideetuma gara jaarsummaa kana na oofa. Garuu hammeen nan qabdu bareeda. Ani wama adda du'aayii asitti takka lama sani kan jedhu waan hin qabu waan Oromoon kalee jettu wayii jedhuu fedha malee aadaa Oromoo waan Oromoon bu'arratti toltu yoo an jedhee haa qabattu jettan toltu haa taatu jettanii faatee waa geenne waa hanqanne hamtuun hanqatte toltuun geette marabbaan golga faataan dalloofni dhimmisu galmin qilleensaa onibii alaamaa soolaala sidi baabaa madibaalaa aalii baa madarnaboo solollaa waalee horsiima toltu galatooma. Baga wala garre baga nagaan dhuftan afaan oromiffaatiin welcome ingiliffaan እንኳን ደህና መጡ በአማርኛ እንኳን ደህና መጽያኩም በትግረኛ ከሪቡ ሳና ስዋሂሊ አህለን ወሰህለን አረቢፋን ላ ቢንቬኒዳ ስፓኒሽፋን ሶ ደወው ሶማሊፋን ስፋገት ሄ ኢንዲፋን ደብሮ ፕዛለፈት ራሺፋን ሆዝጌል ዲኒዝ ቱርኪፋን ስንንጀነ yokoso japanifan oso oshibshiyo sininjenne afan korifatin afan isinigal hundan nagasin gafacha baga atesinigalti baga nagan rabbin waltaji oromia 11 irrat arda walitinu vide sagantan kenna portland imalagarida hala adun abdi oromota ifun galma kana keessatti guutanii akka nu simattan kanatti imalli keenya imala bilisummaa ta'uun hawwii keenya gara sagantaa keenyaatti tarkaanfannu. Kanaaf gara sagantaa keenyaatti yoo tarkaanfannu kallattimaan sagantaa keenya jalqabna jechuudha. Namootatu walgahee nama sadii abbaatu jira jedhanii ilma qaba. ilmu kun yeroo hunda abbaa irraa waa fudhachuu barbaada abbaallee homaatti kennu abbaa waan haa kennaa jedhu mee birri biyyaa saniin dhaye meeqa jedhaan ennaan hagana jedhe lakkin kennu jedha ijibbaatee gaafa kaan fuudhee makiinamaanii bakka baankii dhiigaa geesse blood baankii geesse gurbaa maal asii godha maaf as na fiddeennaan sila baankii birrii homaan gootanii yoma dhiigallee kennitan jedhee jedhani sagantaan jalqabaa hawwisoodhatu isiniif dhihaata hamileedhaan naasimadhaan isinin jechuu barbaade.
nalata Marachisi gilashi esi chirati nalata Ebite pariroro of kopesi akerro Ebite pariroro of kopesi akerro Wayane nuragalango bananke bola Wayane nuragalango bananke bola Ebane bane wayo Socorro balina data Oromo Sadibush Komodo Maltu Fakata Socorro balina data Utako Kirofi Kareko Maltu Fakata Ilupa Borjin Marra balina data Utako Kirofi Kareko Maltu Fakata Jeli Borana balina data Utako Kirofi Kareko Maltu Fakata Oromo Galana Kabalina data Utako Kirofi Kareko Maltu Fakata Radangalana balina data Utako Kirofi Kareko Maltu Fakata Eroko Maltu Fakata Kareko Maltu Fakata Komoko Maltu Fakata Lamiko Maltu Fakata Ebo Kia Ode Kia Martuko Shagar bana kata malengata dukan diga kunna mamaraja Shagar bana kata malengata dukan diga kunna mamaraja Darbelala ratta yam terata Darbelala kurta bana batai Darbelala enyutu sarme bata Darbelala baris barafan batai Darbelala kam falfalum kurmatu Darbelala barra kabari rasa Sagal tamagar bagusa Mampalu chubusa Inshakinemo Inshakinere Inshakinemo Jiran bata jiran nyatu Udah hunda calu Antutu bobek batu Borata ngor maluga Borata bore galchu Basaki basaka Basaki basaka Basaki basaka Basaki basaka Inshakinemo Inshakinere Inshakinemo Galatoma me amma sirra deebi'aati hamileen af kennaafi yaa namticha gurra lama qabu namticha eenyummaa ofiitiif bakka dhabu yaa namticha biratti gatiin kee gabbu'e gatiin kee uumamaan qaaliidha gatiin kee uumamaan tilmaaman qabu guddaadha gaafa ati filannoo hammaataa filattee ibidda jireenyaa keessa isaa ijjattee belbela ibiddaa harkatti baadhatte hammeenyi fokkinni atittiin marfamte gatii kee isa dhugaa gabbuusuu jalqabu gaara jirtu irraa hallayyaa si buusu arrabni kee hamaan imalli kee dabaan hamii fi hinaaffaan ati namaaf qabdu nama rabbiin jiraachisu ati ajjeesuudhaaf hirribni ati dhabdu fonqolchi jireenyaa ati namaaf yaaddu firiin namni dhaabe kan ati buqqiftu abdiin jireenya namaa kan ati huqqiftu
hunduu eenyummaa kee warra baatee deemu wantoota gatiin kee namummaa kee ittiin madaalamu gaafa gaarii taatee haqqiidhaaf jiraatte gaafa goota taatee nafsii tee mo'atte gaafa haqaaf jecha jiraattee boqatte akka Hacaaluutti ganda lamaanittuu ati nama qaaliidha yaa nama taateef gatiin namummaa keetii sima harka jira miti biyya miti ollaa miti fira dachii tana irratti jireenyi ilma namaa haalaa fi gosti isiin walii lama yeroo tokko gaarii yeroo tokko hama gaafa eenyummaan kee hundisaa xuraa'ee kijibaa fi hattuu ta'uun kee biyya hundaan wal ga'e gaafa biyyi hundi farshoodhaan si beekee maqaa kee balleessu gaafa maqaan kan kee gumnaa fi diraagaan yaamamee dachiirra wal ga'u gaafa namni hundi hammeenya keetiin yaadda'u gaafa biyyi hundi hammeenya keetirra mari'achuuf wal ga'u yaaddawin abdiin kutin tokkoo miti kalee fardhi hardhaaf boru nama malee rabbiin jenne ilmi namaan dogongoru rabbiin jenne kan kaleessa diigu boru hin ijaaru gatiin kan keesima harka jira situ taliila uf godha situs of godha daaraa kisaaraan gatii kee nama hundas ga'u gatii kee ol kaasuuf hundi namaan ka'u akkuma margaaf mukni du'ee deebi'ee ol ka'u hirribarraa ka'i gatii keef dhama'i diinni guddaan kan kee kan si caaleen jiru simatu ofiif diina of cabsuu dhiisiiti ol ka'i irkataa gatiin eenyummaa kee si harka jiraati hardhuma jalqabii gatii ofitti horuu jedhaa galatooma. Yeroo jalqabaatiif osoo hin taane kanaan duras waan hojjetamaa ture Oromiyaan 11 waan hojjetu keessaa tokko dargaggeeyyii biyya kanatti paakeejii dandeettii garaagaraa uumamaan qaban gara waltajjiitti fideetiin hawaasaan wal barsiisu hawaasnis dhaloota dhufuuf akka karaa banuuf hojii hojjetaa jiru keessaa tokko stand up comedy gara afaan Oromootiin jalqabnee jirra. Amiin Dubroo yookiin abbaa magaalaa isinis ni beektanii obbo Taayyee gara waltajjiitti naafeera. Seena sheer waliif godha. Sheer waliif godha waliif dabarsa. Keessanillee waliif dabarsa invite wal godha sheer wal godha oduu ho'itu qabadhee isinii dhufe oduu ho'itu amma harka nu geette jechuudha. Dafaayyee waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaan nu qabate. Hayyee dafaa liinkiin as jala jiru kulleen yuutuubii kiyya subscribe godha. Hayyee dafaa sheer godha ka like godha maal taatan sagaleen kiyyan dhaga'ama tokko barreessa dafaa. Maal isa gammaa namni tokko illee hin seenne. Dhiifama. Waan Facebook live jiru se'ee na of galchaa dhiifama isiniin jedha. Yeroo baay'ee Facebook live dalaguu turre yeroo dheeraa fi saniif bakka maratti seenaa namaan jennaa kanaaf wama live jiru se'ee seenaa isiniin jedhee warri Portland na of galchaa galatooma. Itti aansuun warri Portland sagantaa kana qopheessuu keessaniif duraan dursee baay'ee galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Nus asitti nu affeeruu keessaniif akkasuma galatooma ulfaadhaa baay'ee namatti tola. Nama gana gahuu eegne dhugumatti asitti akka argamu. Kanaaf laayivii kiyyallee sheer godhuu diddanii garuu dhiifama. Homaa miti hayyee baga nagaan nu eegdan isiniin jedha. Facebook laayivii ani yeroo dheertuu dalaguu ture gaa social media irra waan deemuun beektanii. Garuu yeroo muraasa dura Facebook live dalaguu dhiise. Sababaalleen akkoontii takka tokko dhiisu na godhe. Akkoontii tuni amma Minnesootuma jiranii umriin si ganna 98 akkana dhibba ga'uuf homaa nafne. She's so funny. Dhiyooma kana akkoontii tana umriin si 98 ta'uu osoo beeku akkoo isi hatama umriin kee meeqa gahee jedhee gaafadhe. Naannoo ani irraa dhufetti namni yoo waan ajaa'ibaa tokko si gaafate ina ajaa'ibdaa akkuma warri biyya kanaa waan tokko jetteen oh my god jedhu san gosaan waa jetta. Akkoo isi amma umriin keessan meeqa gahee jennaan
Abboo kiyya jaarsa raayituu natti kottu jedhan. Irra deebi'ee akkoo bar dhuguma san gaafachuu jira dhuguma si gaafachuu jira bara akkoo umriin kee kun si meeqa ta'e jedheen. Amma 15 dabre 20 kana gahuu oola naan jedhani. So akkoon kiyya kun nama akkanaati. Kanaaf yeroo hedduu Facebook live bira taa'ee dalagaa kanamaa biratti daawwadhaa. Amma guyyaa tokko osoo bira taa'ee Facebook live kana dalagu seenaa namaan jedhu seenaa jechuu kanan jaalanna. Seenaa illee as jirti seenaan dalagnu malee. Osoo bira taa'ee seenaa akkoon asuma taa'an hin dubbatanii seenaa osoo jedhu akkoon jidduun mee akkoo kiyya waas gaafadhuu naan jedhan. Hayyee jedhee akkoo maal jettan hayyee maal jettan jedheen. Isinii warri asirra teettanii waan kanaan seenaa namaan jettan kun takkumallee taa'aa namaan jettanii beektanii naan jedhan. So Facebook live waan akkanaa keessa nu dabarsee warri Facebook live irraa haasofnulleen yeroo tokko credit illee sunuuf kennitanii gaariidha. Faayidaa illee qaba. Guyyaa tokko jarjara osoo qabu baankii wayii dhaqee Wells Fargo akkanatti laayinii kee dhaabadhaa. Headphone illee ofirraan qabu telefoona akkana bilbila tuttuqaa osoo tuttuqu hin beektan gaa warri Facebook live haasofnu suuta dubbachuu hin beeku. Yoo inni yinnuuf hin ba'u. Yoo inni seenaa asteettu sana yaamuudhaaf seenaa yoo hin jedhin ta'u. So akkasitti iyyinee ofirraa baafna. Namni hundi iyya namni Facebook live dalagu. Ani bakka akkana silent ta'e Wells Fargo keessa laayina keessa osoo dhaabadhu jarjara illee hin qaba. Osoma tuttuqu nama Facebook live dalagu keessa ammoo kan iyyannaan osoo badhaas jiraasee badhaafamu Hangaasaa Ibrahim gubbaa tuqe. Yeroo gubbaa tuqu iyyee nami dhaabatu maali kana dura jiru oh my god namu wama bombiin darbame si heegga jedhe anillee laayina kee jijjiiradhee dura seene. So yeroo tokko faayidaa illee qaba. Yeroo tokko akkasumatti faayidaa illee qaba. Garuu Facebook live amma warri diaspora irra guddaan dhiisu jira gara biyyaallee deemu jira. Diaspora illee biyyatti galu jira. Yoo kana namni diaspora tokko Minnesota irraa biyyatti gale. Deeggara mootummaa amma jiru kana. Baay'ee deeggara mootummaa kana biyyatti galee taayyee arguu barbaade. Taayyeen beektanii hiriyaa keessanii bara. Taayyee is my best friend. Taayyeen wal arganiiti taayyee akkuma argetti bira dhufe obbo Taayyee dubbisuudhaaf obbo Taayyee jedhaan. Akkuma beektan gaa taayyeen hiriyaa kiyya kun hin jarjaru obsa qaba baay'ee. Obbo Taayyee yeroo hedduun jedheetuma taa'a obbo Taayyeen. San booda obbo Taayyee ani bari maqaan kiyyallee ebeluu biyya alaatirraa dhufee mootummaa kana baay'ee deeggaraa. Biyya sanitti namni mootummaa deeggaru baay'een jiru garuu ammoo bakkuma jirrutti deeggaraa turre. Amma kun reefu biyya alaarraa dhufa Minnesota irraa dhufee baay'ee isin deeggaraa jedheen. Yoo kana jedhu obbo Taayyeen baay'ee gaariidha. Biyya alaarraa dhufuun kee akka qajeeltuu badhaadhaattis baay'ee kan nama gammachiisudha. Hambiraa hundaa olitti garuu Minnesota irraa dhufuun kee baay'ee gaariidha. Kun waan nama gammachiisudha. Qajeelfamis mul'atti badhaadhinni qabus isuma kana jedhaan jechuudha. San booda achi booda namichis bara akkasii obbo Taayyee garuu kunoo amma gaa Minnesota irraa dhufe akkuma jedhee makiinaa kiyyas mana kiyyas waa hunda kiyyas achumatti dhiisee dhufe as yeroo dheertuu fi jiraachuu deemaa gaa bakka jireenyaa waan akkasii obbo Taayyee maal jechuudha. Deebi'ee ammas jechuun maal jechuudha. Gaafa jedhuun
jechuun obbo Taayyee bakkuma jireenyaa akkuma isiniin jedhe kaa deeggaraa keessan cimaadha. Hundumaafuu iddoon irraa dhuftes Minisootaadha. Akka qajeeltoo dhaaba keenyaattis bakka baay'ee shakkamaadha. Inni kun hanquratamee siif deebi'uu ta'a. Jedhee akkasitti dhiisa. Obbo Taayyeen obsa qabaa akka kiyyatti. Isin garuu obbo Taayyeen obsa qabu waan akkasii haasoftan. Namni obsa qabu yoo jiraate Taayyee danda'a ana biratti. Obsa nama akkas obsa qabu nagarran takka. Nama birrii miliyoona 2 irraa badee lubbuun jiru obbo Taayyee malee jiru. Birrii miliyoona 2 gatee ani immoo ana uffanni sana taananii na uffachiisa. Naa dhumattee jechuudha. Taayyeen garuu birrii miliyoona 2 irraa badee hadhalee lubbuun jira. Jechuun horiin kee birrii miliyoona 2 hojjettee itti daffitee fiddee gaafa sirraa badu sin gubu at least ofillee ajjeesin. Ofillee ajjeesin nama guba bara. Baay'ee nama gubaa miti. Horiin kee baay'ee si guba. Miliyoona 2 gattee si gubuu qaba. Obbo Taayyeen garuu qaaraa irra nyaataa bara. Isarratti qaaraa dabalata bara. Garuu akkamitti kagaafina ta'u akkamitti birrii miliyoona 2 makiinaa qulfii hin qabne keessa dhiisanii deemanillee obbo Taayyee maal jechuudha kun waan nama jechisiisu. Garuu kabiraa isin ammallee obbo Taayyee kanaa nama rakkisaadha mataa jabaataa ammallee uumaan beeku namni kun wallaalaadha akka ummatti jiraatee har'a gahee jettan yeroo hedduu. Garuu waan tokko akkasiin dagatanitti jira. Abbaan isaa danda'aa ta'uu akkamitti dagattan? Danda'ee asiin gahee miti. Dhugaa namichi danda'aa jedhamu sun nama jabaa. Nama jabaadha namichi sun. Ana akka kiyyatti obbo Danda'aadhaaf siidaan osoo dhaabbatee natti tola. Dhugaa natti tola. Diasporaan garuu bakka hedduu jirra baay'ee Poortland nama gana ga'uun jira jedhee hiyyaannani. Wama Minisootaa baloo namni hedduun jiru isaan jiraannuuf natti fakkaata. Nama guddaa gana ga'uun akkuma duratti jedhee. Minisootaa garuu namni guddaan haa jiraatu malee yeroo walga'ii yeroo fundraisingii malee namni waliin argu. Fundraisingii jennaan gaafa tokko fundraisingii godhan gaafa qabsoon ho'ituu san biyyatti. Fundraisingii godhanii mee nama daalara kuma nuuf kennu jedhan. Kuma nama nuuf kennu barbaannaa osoo jedhaniiti tokko jidduun bahee dabre. Hajuma biraatiif dabre garuu. Isa kabahee kabiraa tokkotti bilbilee aboo walgahiin akkamitti deemu jirti akkam jirti. Walgahiin bareedaa amma birrii kuma kennaa jechaa jiran jedheen. Laayina nama qabsiisaa jiran birrii kuma guuruudhaaf jedheeni. Tole jedhee kunis makiinaa ofii kaafatee walgahicha dhufee. Yeroo inni dhufu warri walgahii geggeessu birriin guuran dhumattee amma boodarra mee nama 5 barbaannaa jedhan nama lubbuu ofii qabsoof kennu ka biyya dhaqee lolu ka qawwee hidhatee lolu nama 5 barbaannaa jedhan dubbiin jijjiirame bakka reeffuterraa inni bakka kuma kana quba qaba achi booda nama 5 barbaanna jennaani namni 4 ka'e ana akkamitti namni 4 ka'ee nan gaafatina. Maaliif namni afraan sun gaafa xiqqoo turree qorannu ijoollee haaraa biyyaa dhufan jedhan itu. So nama 4 argatanii nama tokko dhaban. Nama tokko nu guuta rabbi jedha nama tokko qofa barbaanna osoo jedhanii namichi sun dhufe. Kabirrii kuma qabu sun kuma qabu sun dhufe jechuudha. Dhufee balbala ol seenee akka ol seenetti nama 4 argannee jirra nama tokko nu hafa osoo jedhanii dhufee anumatti haa jedhee seene. Seene birrii kuma saayinni yeroo inni dhufee wal dabru nama 5ffaa arganne waaw nama qabsoof of kennu nama lubbuu fi qabsoof kennu nama 5ffaa arganne jennaan qabbanaa egaa bishaanuma ta'e. Akkasumatti deemee namicha bira dhaqee abboo ani coggaarraa tokkollee hin qabaa. Jaartilleen dhihoo deettee kanaaf kuma sanitti na deebisa.
jedhaan yeroo akkas jedhu namichis nama gaariidha nama ariifa namni ariifni yoo si qunname homaan taatu namichi inni suutatti itti hasaasee gurratti akkasitti himate oluma fuudhee maayikii fuudhee Toyota adiin nama black gootee jirti gabbaa nama duraa kaasaa jedhe galatooma ulfaadha hedduu thank you so much. Hamilee. Egaa akkuma argaa jirtan Ameen Dubroo dargaggeessa lafaa dhufaadhaa kun isiniif hawaasa Oromoo keessatti waan yeroo hedduu dhufaatiin badu jechuudha. Akka fixeensa ganamaa akka ta'u barbaannu. Rooba akka ta'u barbaanna. Deebi'ees wanni inni roobe sun akka magaru barbaanna. Kanaaf sagantaan keenya akkuma karoorfannetti deemutti jira. Oromoon jaalallee hin qabne hin jiru. Tafsiira hedduutti kennitanii sanin dhaqqabna. Ammaaf wanni Oromoon guutuun jaalatu tokko jiraate jaalallee maqaa bilisummaa jedhamu. Walaloodha. Walaloo osoo isin hin dubbisin dura Oromoon haasaa bahan dhoorganii gala dhoorkanii jetti. Waan jedhamu keessatti dhaggeeffannee achi booda gara hiikkaa isaatti tarkaanfannaa xalayaa jaalalaati. Nama jaalatetu katabe. Haa gahu dhaamsi koo bakkuma jirtutti wuddee jaalallee koo yaa Oromaartitti. Ijoollummaa kaasee osoo si jaaladhu ganamaaf galgalaa osoon si yaafadhu. Osoma waa'ee kee gaafataa rakkadhu kunoo numa jira waa naman fakkaadhu manaa baatee baddee miilli kee fagaatee warri minishirii ture si dhuunfatee ani jaalalleen kee kas yaaduun dhiifne kan manaa baduu kee dhaga'een ciifne si dhaqqaba jedheen si barbaacha ba'ee baadiyyaa koo dhiiseen Addis Ababaa warri jedhu san ga'e. Addis Ababaa ga'ee magaalaa keessatti kennaa siif fideeruutti duriyyeen saamameeti. Magaalaa walakkaa gad dhaabbadhee uuu jedhee iyye. Nama dhabe homaa siif jecha saamame wayyoo bilisummaa. Siif jechan saamame wayyoo bilisummaa. Suuraa kee qabadhee akka nama maraatee magaalaa keessa deemaa baakkaachuun bilisummaan yaayyaachuu natti himaa. Jedha anumaa Finfinnee keessa si iyyaafataaru oduun barbaacha kee gurra jaanooy bu'ee jaanooy rafaaru hirribarraa ka'ee dhiigni isaa ol ka'ee maannoo bilisummaa afqaarii maannoo bilisummaa fallaagii maannoo bilisummaa afqaarii. Dafroonyis ka zufaanee maxxaawu waynee tafarii jedhee lolee maraatee jaarsi dulluma keessa jaalala keetiin qabame garuu maal godha atis quban qabdu akka ansiif dhibame. Barbaadee bakka jirtu barraan naannoo 4 kiiloo jirtaa kee agarraan kan si dhungatee arge jarri atseewwanii bareedaaf mi'aa kee Joorji fa'aatti himanii. Ofii isaaniitii sirratti wal ta'anii ana biyya Joorjii fuudhanii geessanii. Jaanooy fuudhee Joorjitti si kennuuf taanaan baga didde. Baga Joorjis aaree Jaanooy biddaan shidde. Kanaaf of sii kenna, kanaaf si jaaladha ormaaf tolen jettu. Mataa kee dhiisiitii maqaa kee hin laattu. Kanaaf si jaaladha jaalala uumamaa, jaalala dhugaasan wuddee bilisummaa. Dhiisiinatti nimini anuu dhaga'eera. Gudeedamuu keetis isa si gudeedes an bira ga'eera. Inni fedhiif jecha har'a humnaan si dirqee galaana dhiigaatiin qaama kee si dhiqee. Hin gallee fi kan har'a gudeedame boru akka gudeedu kan har'a si nyaate boru akka nyaatamu inni har'a qorgame boru akka dheedu. Akka anaaf ati dhiiga walii taane akka anaaf ati hiddaan wal qabanne akka anaaf ati onneedhaan hidhamne akka anaaf ati waliif jecha wal dhabne akka anaaf ati wal malee hin deemne akka ati abadan oromaaraan taane.
akka ilkaan malee garaan hin simanne akka ati namalee waa nyaattee hin dhunne akka ati namalee jaratti hin heerumne gixxim godhanii beeku kanaaf si dirqanii si gudeedaniitiin basalaam na'u bamaddamar bafiqir na'u jedhanii faarsanii. Kanaaf bakka hin kenninkaa si gudeedan malee ati yoom jettenkaa oduu warra si gudeedee hin dhaga'in takkaa si gudeedanii ka'aniiti fiqir siin lakkaa inda bilisummaa na'u lakkaa siin jedhu moo siin jechuun saalfatan baala keedha hin qaanfatan akka si jaaladhu akka an siif du'u aarsaa jaalalaatiif akka an dhama'u akka yaada keetiin ani hin boqanne akka anaaf ati wal maleen gammanne akka kan si gudeedetti cidhaan hin heerumne akka anaaf ati wal dheebuun jiraannee ragaa keenya akka anaaf ati wal dheebuun jiraanne ragaan keenya mootii ardiif samaa kan anaaf si beeku ummata aalamaa dachii Oromiyaa tan keessisii dachii Oromiyaa tan keessaa baqadhe gammoojjii fi bahara an keessa salphadhe firaa fi ahlii keenya warra nu jaalatu warra anaaf siif jecha difoo daabbootti akka difoo daabbootti ibiddaan gubatu ilaamee bareedduu uumamaa kan bareeda kee arge hunduu sitti hajamaa si dhandhamuu baatus sitti gororaa deema gororri homaami sirraan bu'in malee gororri homaami sirraan bu'in malee si jaalatan homaa hin jaalatin malee jaalalli kiyyaaf kee jaalala joollummaa jaalala dhugaati jaalala uumamaa atis natti heerumta anis suma fuudha wuddee bilisummaa jedha galatuma. Egaa sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira gama obbo Saafii gara waltajjiitti affeera obbo Saafiin Daayireektara miidiyaa lafaa dhufaa jiru kanaati. Kanaaf obbo Saafii gara waltajjiitti hamilee cimaadhaan naaf simadha. Galatoomii Abdul Naasir iddoo ulfaadhu galatoomii. Hawaasa kan hawaasa addaatiin argee nagaa ooltanii. Salaamu alaikum. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu baga isinitti dhufnee baga isin agarrees hawaasa addaatiin argee gammaa waan arge keessaa ka qeerroon keessa guutte fuula kana dura wanni argaa turre cufti isaa wanna nama gammachiisu hawaasa guddataa jiru ka hegeree qabu ka manguddoon achi duubatti achi hiiqanii ilmaan fuulduratti as baasanii ka hawaasa kana tajaajilullee dargaggeessa ta'ee sagantaan isaan qopheessan cufti isaa ka dargaggootti irratti fokas ta'uun isaa maal mul'isa? Portland is ahead of the game. Dhugatti. Hawaasa cimaa hawaasa guddataa jiru kana argitanii I was impressed. Young people, I was really impressed. You're onto something. Anillee graduate godhee jira. My daughter just graduated a few days ago on the 23rd of this month. I want the young people to know that. So I came from Toronto, Canada. My daughter graduated from undergrad a few days ago on the 23rd of June. And we had COVID lockdown still. We could not even celebrate. And I'm doing that on her behalf now here. I think it's really impressive to see the young people taking the stage. I repeat this honestly. I think you're on to something. This community is going to grow. It's going to go a long way. Media kenna kanaaf isin ka irra laafaa ta'uu keessan amma irrumaayyuu keessa beekaa dhufne. Dura gaafa Portland dhufuuf yaannu ka dura warri media kana utubuu irratti jalqabarraa utubaa guddaan ta'aniitiin nu gargaaraa turan warra Portland. Yaada burqisiisuu irratti, yaada miidiyaa kana walitti qabu irratti namoonni hedduu yaadaa turanii ijoolleen dandeettii qabdu kun cufti bakka adda addaatiif facaatee jirti. Ilmaan kana namni walitti qabu hin turre, yaadni bakka adda addaatiin ture akkuma yaadattan biyyatti galamee miidiyaan tokkichi nuti qabnu OMN media kenna ammas. OMN
biyyatti haguuggiin itti kaatee biyyarraa darbamuun kaatee miidiyaa kana yoo heddummeeffanne malee yoo edaane malee yoo akka Oromoo miliyoona 50-60 jennu kana heddummeessine malee haguuggii diinaa kana jalaan baanu jechuurraa xiiqiin namni hedduu walitti ka'eet warri Poortlaand jiran kunniin obboleen keenya hedduun isaanii bira dhaabbatanii miidiyaan kun akka gadhuu tumamu goone namoota kana boodarratti maqaa dha'uu barbaada takke ka beeku ka biraa hedduutu jira kan hin beekne hedduu jira namoonni qooda guddaa qaban hedduutu jiranii so isin qooda guddaa qabdan hawaasa kana Oromiyaa 11 akka obbolaatitti ilaala akka maatiititti ilaala hawaasa bakka biraati jenneen dhufne nuti warra Minnesotaatii miti warra Portland duraayyuu jalqabarraayyuu maatii kanaati maatii keenyatti dhufne I think yoo Portland deemna jennee kaane tiimni keenya Portland immoo stuudiyoo iyyuu achitti ijaarranne nama asirraa pirogiraama dabarsutu jira stuudiyoonis hin jira stuudiyoo jiru kana bifa itti goona jennee yaada adda addaa illee qabaataa turre I think formally maybe hawaasa gaafanne akkaataa hawaasa kanaa wajji partner goone stuudiyoon kunillee bifa godhatee manguddoo keenya ka biyya kana keessa jiran naannoo kana keessa jiran ka sagaleen isaanii kana duran dhagamin ka seenaan isaanii guddaan irraa baratamuu danda'u kan akka nuuf gabaasamuu danda'u akka ummanni keenya ka bakka biraa jiru dhaga'uu danda'u ka Minnesota ta'u ka Melbourne Australia jiru haa ta'u ka Oslo jiru haa ta'u ka Oromiyaa jiru haa ta'u ummanni keenya akka wal dhaga'uu danda'u wanna har'a isin hojjettan kana akkaataa ilmaan keessan itti recognize gootan kana Oromoon bakka biraa dhaga'utu sarra jira graduation yogguu jiru cufaa takkuma takkaan cuftinuu bakkuma adda addaatti takkaan godhata what about 30,000-40,000 Oromos having a big graduation and a big convention hall or a big center in the city I think isa kana of duratti arguuf deemna sagantaa kana asirraa bakka biraatitti upgrade gootanii bakka faranjiin guddoon itti godhattutti akka godhattan abdii guddaa qaba I think I see the young president that you have the young people behind this I think you definitely will be delivering on that ijoolleen teenna kuni Oromiyaa 11 argitanii we're a bit diverse afaan illee argitan afaan faranjii illee itti maynaa afaan Oromoo illee afaan kaan illee cufaayyuu because our people are so diverse Oromia 11 inu jalqabarraayyuu kana we're so diverse bifa adda addaa qabna namni keenya adda wal baraa dhufuun eenyuma walii beekaa dhufuun galma tokkotti waliin as deebi'ee ilmaan keenya deemanii entertainmentii bakka biraa consume gochuurraa akka nutti as deebi'an imagine what this young man did on the stage media bakka kana guutuu barbaadu danda'u horuu qabaatu nurra jira ka akkanaa kun hedduun dhalatu nurra jira mataa miidiyaa kanniini cufa walitti qabne miidiyaa heddummeeffatu qabna jennee abdii qabnaa nuti Oromiyaa 11 qofti miidiyaa ta'a jennee sanirraa waa takka yaada tokkos hin qabnu miidiyaan cuftinuu guddatuu qabanii gargaaramuu qabanii isinis akka guddattanii of duratti miidiyaa cimaa tokko utubuu akka dandeettan Oromiyaa 11 itti edaatanii expand gochuu akka dandeettan abdii guddaa qaba I think waa'ee ijaarmaa kennaa ijaarmaa Oromiyaa 11 maybe boodarratti deebi'eetiin babal'isee isinii hima barbaachisummaa miidiyaa keessaa ta duraa namoonni waan kanarraa beekan eenyu jennee olaallu aaddee seenaa jimjimoo asitti afeerre isin cuftinuun beeytanii dubartii qabsooftuu hojii guddaa hojjetaa jirtii in beeytanii bobbaan guddaan ala kanatti deemaa jiru humna Oromoo kana cufa gadi qabu yogguu garii dubartii dachaa gadi qabu kasanirraa hafe immoo sagalee bakka itti gadi baafatanii himatan dhabuu ummata isaanii akka itti dhaqqaban dhabuu rakkina jiru kana namni akka isirra beeku hin jiru maal dhiibaa akka turte miidiyaan barbaachisummaa miidiyaan nuti isinitti himurra warri miidiyaa kanarraa hajaa qabu isinitti hime wayya jechaaf isii afeerree asitti dhufne mee waan biraatitti odoon seenneen dura
Adde seenaa jimjimoo gabaabsitee akka waa'ee miidiyaa kanarraa barbaachisummaa miidiyaa irraa akka yaada isii nuu kennitu isii asitti afeeraa naasimadha. Galatoomsaa fi jirtu ayyeena of oolchaa isiniin jedha. Duraan dursee warra sagantaa kana qopheesse akka ollaatitti illee akka oromootitti illee keessattuu Poortilaandiin galateeffachuun barbaada. Kan dabreef illee jechuudha. Waa hedduu si wajjin haasa'uun qaba. Fedhii guddaan qaba. Waan itti deemaa jiru kan miidiyaa irra argaa jirtanii ka isiniin maratu itti deebina jechuudha. Hadda akkuma saafiin jedhee waa'ee miidiyaa irraan dubbadhee jira. Garuu san duratti dhiyeenya kan argaa jirtanii miti waan State Departmentiin baase filannoo maal akka ta'e argitanii miti. Jootan jahan dabre torban dabre san ka dubbataa turan waa'ee Tigraay qofa ture. Amma immoo argaa jirta waan dubbataa jiran. Rakkoon Itoophiyaa Tigraay qofaa miti. Gaanfi Afrikaa Itoophiyaa miti gaanfi Afrikaa nagaa argachuu hin dandeettu otoo Oromoon gaafii isaan deebiin. Daayaloogii haasamuuf deemaa jiru jechuudha. Yeroo baay'ee dhugaa dubbannee jennee akka Oromootitti waca irratti fookas goona. Wanni hadda deemaa jiru ajandaa isaa kalee Saawudii hadda Yemen eengadda Wallo ergadda Hararge waca yeroo hafuura galgafannee itti yaadnu karoora dhabnee jenne dhiiroo. Karratti yaaduu barbaannu really hadda ta'aa jiru kun already darbee jira. We really need to focus. Dialoogii dhufu kanarratti Oromoo qofa osoo hin ta'in keessattuu warra hidhamtoota mana jiran filannoon darbe kun jedhan filannoo opposition boycott godhee they're talking about Oromo. Filannoo warra sagalee guddaa qabu kasiin jeequ mana hidhaa keessa jiru dabri ta'ee jedhan filannoo mataa isaatti jijjiiraa fiduu hin danda'u jedhanii murteessan jiran. So amma akkatti foo godhaa jirru kaayyoo kenna. Because qabsoo keessatti guddannee akka namaa jiruu faana fiiguu dhiisnee ana toon ta'in jechuu ijoolleetiin dirra kiyya akka biyyaa qabsoo kanaaf jennee jiruu dhabnee jennee qabsoon duratti waan dhumuu qabuufi kanaafuu tasuma garaan keessan isin yaaduun qabu qabsoo amma booda Oromoon irraanfatamtee yookiin Oromoon duubattamtee akka Itoophiyaa ceesisnaan sun dabree jira. Hedduun gammadee jira asirratti dubbachuu kiyyaa fi because Poortilaandiirraa waa hedduu yaadan qabaa itti deebinee mari'annee jennaa ka'amma kasaafiin jedhee isinii deebee jira. Yeroo baay'een dubbadhee jira. Daayimandiin wanta qaalii keessaa wanti gatiin guddaan tokko keessaa daayimandiidha. Daayimandiin tu dhagaa keessatti argamti gadi fagoodha. Daayimandii tana ka gatii itti kennu because ka daayimandii holdinaa godha ka biraa matanna dhufee jedhee. Doktora tokko fakkeenya fudhadhaan biyya keenyatti illee ta'ee biyya sitti illee agartanii miidiyaa irratti agartanii jirtanii doktora warri doktora biyyatti ta'ee jiru biyya kanatti dhufee taaksii fa'aa dhoofee jedha. Mana fa'aa haqee jedha gadi hojii because doktorummaa isaa biyyatti. Doktora tokko ka doktora godhu digirii isaa qofaa miti. Nuti uummanni jechuudha. Yoo namni sun doktora inni illee an doktora nullee isin doktora ati doktora yoo jenne gaafsan qof doktora ta'a. Eenyummaan namaa akka nuuf barsiisnuu fi akka uummanni nu laalu irratti. Sammatan naa qabadha. Ka daayimandii isin deebee jira. Daayimandiin sun gatii ilmi namaa gatii saniin sii galee miiliyoonaan waan bita jedhee gatiin ol ka'ee jira. Agartanii jirta wannuma kennaa giiftii waan adda addaa irratti gatii ol kaasanii bitanii jedhan. Because gatii itti da'uu barbaadanii jedhan. Gatii kana ammoo yeroo kana keessatti gatii isaa kan murteessu miidiyaadha. Hangama daayimandii illee yoo isinii fuunee jenne ka dhugaa rabbi isin jira. Isin arguu hin dandeettan yoo miidiyaan fuudhee gurra isin buuse malee. Dalagaa nu dalagnu hedduudha. Harka 90 ol yoo dhugaa isinitti dubbadhee jira. Hin agartanii jiru. Yoo dhumate qofa as bahee jira. Sometimes ji'a 10 fudhatee jira. Sometimes waggoota hedduu fudhatee jira. Warra paarlamaa Yurooppii wajjin yeroo mara haasa'ee jira. Warri paarlamaa Yurooppii laan dubbataa jiru argaa jirtan. Kana marayyuu ka gurra akkasiin budhu godhe dhugaa rabbii isiniin jedhu otoo miidiyaan jiraachuu baate yooma aniyyuu baayidanii wajjin gattaa'e arguu hin dandeettan. The best days are ahead Oromoodhaaf. Jaarraa tokko 150 dukkana keessa turre. Jaarraa 150 jalqaba waraanaan cabdee Oromoo toon ta'in kuush
warri seenaa dubbisanii beektanii Kuush daayinastii Kuush kara gaanfa Afrikaa irra jiru kun akka warra Portugaalii fi akka warra British kanaanii meeshaa waraanaatiin amantaa walitti qabatee ka argatanii cabsanii jiran. Amma immoo waggoota haaraa kana qacabnee jennee miidiyaadha. Miidiyaan qabnu ture nuti. Wal quba hin qabnu. Yoo asitti Harargeen gorra'amu asitti Arsiin hin ciisa. Yoo asitti Wallagga jedhamu miidiyaan quba hin qabnu ture. Miidiyaan yeroo jalqabaatiif walitti nu fide. Miidiyaan yeroo kana keessatti meeshaa hammayyaa ka fuuldura hadhaaf illee miti ka fuulduraa fi the future is on the media. Duri yoo namni hatuu yoo namni kijibu waggaa 3 waggaa 4 fudhatee jira. Amma akkasii miti. Asii kijibdee jennaan miidiyaa asumas si baasee jira. Sossobuun hin jiru. Isinii qabsaa jechuun hin jiru akka durii sana. Miidiyaan kennallee kwaalitii isaa hodalagee waan jedhe san hojiirra oolcha jedhe bira dhaabbattan. Yoo laakiin asumatti keessin kijibte propaganda kan raafa gaannee jennu. Propagandaan certain area barbaachisaadha. Yeroo kana keessatti ani hawwiin kiyya kan raadiyoo'n orgudu illee barbaadee jedhu Oromoon boo'ichi nurratti gahuu qaba. Amma booda generation itti hafu hin qabsaa'u. Kanaafiyyuu kana gochuuf ammoo biyya alaa kana keessatti jiruu teenya wallaallee biyyaaf yaadna. Ijoollee teenya akka biyya kanatti dhalattee guddattee kaasitti amma ijoolleen sirbaatu ijoolleen sunniin ijoollee biyya kanatti dhalatan aadaa ofiitiin akka sirban. Meeqa gamtu Oromummaa jiraatiin boonee jedha. Yoo miidiyaan hin jiraatin ammoo Oromummaa isaatti yoo yaadatan. Kanuma jedheetiin dhumarratti yaadannoo hadda waan Haacaalullee yaadattanii Haacaaluu nama hedduu beeku siyaatii barkumaaf 13 waliin dhufnee turre jechuudha. Last time ka wajji dubbannee jennee waggaa dabre hanga gumaan Haacaaluu bahutti hanga Jawaarfaa mana hidhaatii baatee mariirra jirtutti hanga gaafiin Oromoo deebitutti nuti ilmaan teessan kabaranne nuti ilmaan teessan ta Oromummaan teessan dhagaa qofa ta'uu hin ta'in gubatiinsa isin gubattan. Dadhabiinsa isin dabattan summunii walitti qabdaniitiin jijjiiramuma yaa Rabbi jijjiiramuma nama kana naa dubbata jettanii itti dhaartan waadaa isinii seenna. Kanaafuu Haacaalullee yaadadhaa gumaa isa hanga baatutti investigation Haacaaluuf gumaa kalee qofaa miti warra waggaa 3 qana qofaa miti ka gaafataa jiru. Waa hedduu kan miidiyaa irratti hin dubbannee jira. Ka waggaa 30 mana hidhaa keessatti shamne ka gudeedamne. Justasiin naannoo tokko qofaaf dhufee naannoo tokko hafeennaanii tasuma naga fiduu hin danda'u. That is what we're talking about. Kanniin guutuu ammoo akka gurra keessan ka buusu godhee jedhu miidiyaadhaa warroota qabsoo kanaaf jiruu isaa kennanii jedhan hin irraanfatinaa nama folchaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas warri as keessatti argamtan sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Itti aansuudhaan ammas stand-up comedy tokko qabna. Obbo maqaan isaan harkaa badee jiran. Isin marti nuni beektaniini dargaggeessa lafaa dhufaadha. Yeroo muraasa booda Poortilaanditti deebinee sagantaa dargaggeessi Poortilaandi qofa ofii isaatii host godhu akka arguu dandeenyu abdii qaba. Potentiaalii guddaatu jira. Obbo Jeejeen gara waltajjiitti dhufutti jira. Obbo Jeejee hamileedhaan naaf simadha. Hamilee. Galannee turre warri Poortilaand kabajaa waan qabdaniif obbo Jeejee illee nu jechisiistani galatoomaa isiniin jenna. Akkuma inni jedhe seenaa isiniin hin jedhu warri Poortilaand warra Minisootaati miti. Facebook irrallee seentani guuttanii akkanatti seentanii jirtani. Gurbaa kana wajjin salphadhan. Bakka deemu waliin na salphise. Dhiyoo tokko hiriiratu jira. DC seenaan illee achi jirti. Seenaan kan dhufe seenarraa dhufe na fakkaata. Akkuma inni jedhe maayikiin akka inni tan malee jedhe. An gurbaa kanan beekaan. Maayikii ittiin kenninaa. Seenaa maayikii fudhatee seenaa laayik godhaa sheer godhaa. Arrabbi sodaadhaati. Gurbaa kana hiniina gorsine dadhabne haayinu maal jettan warri Poortilaand. Hiniina. Akka mootummaa Itoophiyaatti isinillee nama hidhuun amantani. Akkasani warri Poortilaand hedduu galatoomaa isiniin jedha. Akkanatti nu affeertanii dhufuu fi ani stand-up comedy illee dhiiseeraa ganaa kana dhikkoo akka gara sheekaatti deebi'ee jira. Sawwaan ta'eef warri qeerransaan na haawus ijoolleen qeerransaa.
Injirtani? Okay, warri qeerransaa yeroo tokko tiima wayiiti jira. Tiima maqaan isaa Soofumar jennee Minisootaa keessatti tiima kana warra hin qamaanii beektanii qamaanii mirqaananiitiin tiima kana ijaaran. Guyyaa lammaffaa Poortilaandii wajjin taphanaa tiima qeerransaa kana jechuudha. Qeerransaa miti bari ijoolleen illee qeerransaa ijoollee jajjabduudha bari. Amata hedduuf chaampiyeenii of fudhannee gini yeroo sanii amma immoo anna jennee mirqaanaan namni mirqaane kuni warri beektan taa'ee mirqaanu kuni inni eebjataa bar waa hedduu mana faasii kennaa siin jedha waa takkan qabu mana waa cufa sii guutu halkan guutuu yeroo qamoo jechuudha. Ganama uummataan na dhukkubee eenyu ati siin jedha siyyuu siin beeku jechuudha. Naa warri qeerransaa wajjin geema qabnaa koochiin kennaa. Immuunaan ijoollee raastaa turan aroon amma yoo malaataa tan hin beeku malee raastaa turan guutuun isaanii ciratanii irra nafakkaate. Naa immuunaa jedhee taphataa jabaa tokko qabanii taphataan maqaan isaa Wandii jedhamu hin beektanii Wandii taphataa leeftiin taphataa jabaadha. Naa Wandii kana nama afuriin qaba immuunaa jedhan hin seenne yeroo seennu yoo Wandiin firiikikii dha'u guddataan mataadhaan fi galcha katiima kennaa jechuudha. Ammallee Wandii yoo kornaa dha'u guddataan duddaan fi galcha. Goolii shan nu galchani. Warra qame ho'i Minisootaa dammoo 100 jimaa wajjin dammoo 150 socho'uu hin dandeenye. Naa amma givaap bakka forfee haa kenninu givaap goonee haa baanu. Koochiin no immoona. Koochi akkamiin immoona jennaan Wandii dhiisaati guddataa nama afuriin qaba. Guddataa dhiisaati Wandii nama afuriin qabaa jedhe. Akkasanii warri Poortilaand qeerransii waancaa nyaate koronaan dhufeennaan amata lama of bira teessise. Warri Minisootaan deebistan isiniin jedhaarani jabaadha isiniin jedha. Rileeshinshippii keessatti ammaani magaalaan irraa dhufe Minisootaadha. Magaalaa kana obbo Zashoo wajjin bireekfaastii nyaachuuf deemnu laanchiin nu gahe. Dhugaadha kun deemna hin jiru. Warri biyya kanaa yeroo biyya kana dhufu namni biyya kanaa muluu nu hin fiigaa naan jedhan. An fiigicha kana dammoo fiigichuma dhugaa kana si'aadaa jirutu sin fiisisa warra biiziidha. Durummaallee hin qabdanii fayyaalummaallee hin qabdanii. Amma yeroo kana yeroo dhufne kana Minisootaa keessatti akkuma isiniin jedhe Sumaaltichi every 2 weeks is a wedding, every two weeks is divorcing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Anka Portland hin beeku Minnesota sin himu jira. Amma relationship kana keessatti yoo divorcing ka jiraatu sargii qofa nu waamina bakka divorcing koortiilee nu waamaati. Mucayyoota na balleessemo isa balleessemo irraa dubbanna jenne maalumaaf namni walii ka sargii godhateeti maaf namni walii ka jedheeti mataa kiyya keessa kan baazar na godhe beektaa community keenya keessa duraaniin hin jiru ture nus seene eessa akka nu dhufe korona manut ta'e bara na amma bakka mataan na godhee research godhee dadhabeennaan uduu waliin beekin wal fuudhanii yeroo wal beekan adda ba'an akkam jedheeti namni yeroo wal baratu akkamitti adda ba'a jedheeti uf gaafadhaa beektanii maali beekta isiin nama amantiiti yookaan ani waa masgiida deema an charchii deema an nama gaarii nama amantiiti isiin jette yoo laalu nama amantiiti masgiidni garam akka jiru iyyuu hin beektu charchiin garam akka jiru iyyuu hin beektu inni illee akka kijibaa waa hedduu qaba jedhee ittiin dubbata akka yoo dubbata akka obbo Tashootis dubbata baasa illee qaba jedha kaampaanii illee qaba jedha Adaamatti fooqii ijaareera jedha Adaama lukkuun qabu Rabbi na baasu waliin soobinaa jedha dhugaa wal jaaladha galatooma isiniin jedha ani waanu ajaa'iba natti keessaa relationship kana keessatti haati tiyya faamiliin kiyya fuutuu malee naan jedhan sargii namaa dhatta miizee taata bakka sargiititti birrii namarraa guurta zabanyaadha naan jedhan yoomuma sargii kee dhuftnaa naan jedhan faamiliin kiyya biyya na qabatee naan deeme anu deemuyyuu fedhuu ture biyya qabatanii naan deemanii mucayyoota akkamiin bareeddiin jaaladheen mucayyoota na jaaladhe naa kennaa jedheen gosti kee gosa gaarii abbaan kee nama gaarii sii kennina waan ati gootu guyyaa akkanaa qaraa lamaa qabadhu gootu naan jedhan qaraa lamaa okay
Uummanni kun fayyaalessa waan biraan hin gaafan. Nama hedduu fidinaan hin jenne qaraa lamaa fidinaan jedhan. Qaraa lamaa albee lamaa qaree itti dhaqe. Bakka jarri teettu jechuudha. Uummanni yoo aan itti dhaqu kun hallayya gale kun bishaanii gale utuu na dheessu. Dubbiin jajjabaatte warri kunniin mucayyoo sii kennina naan jedhe guyyaa kanaan na beellame. Warri na dheesse. Wanti kun wanta akkamiiti jedhee warra gosa kiyyaatti gaafadhee maanguddoo tokko. Maaliif si dhoggatan maali jennaan qaraa lamaa qabadhu kootuu jennaan eenyuufaa qabattee dhuftee naan jedhe. Albee lamaa qaree itti dhageenyaan jee nu salphiste maqaa gosaa salphiste naan jedhanii akkasitti achiillee dhabee barbareef shiroo qabadhee galee isiniin jedhe. Waan akkas ta'eefi bilbila kiyya gara Oromiyaa 11 kanaan in argitanii saniif bakka shooyii kanallee ittiin qophoofnee ture bilbila kiyya gubbaa kanarra kaa'u isin warra arjaati maallaqa qofaa miti shamarran illee babbareeddoo qabdanii isinii kennan jedhaniin bilbilli kiyyaas gubbaa jira irraa naa fuudha isiniin jedha galatoomaa thank you so much appreciate. Obbo Jeejee galatoomii hamilee naageessaanii egaa sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira ala kanas dargaggoota hedduutu jira sagantaan hawwisootis ammas boodarra itti fufaa sagantaa hedduu qabna itti aansuudhaan sagantaan keenya ammas dargaggootatu jira walaloo qabanne walaloon kun iccitiidha ittiin himinnaan jedhaniiranii obbo Abdii Roobaatiif gammachuutu ala kana jira hamilee naaf kennaafi. Galatooma. Akkam nagaa jechuuf biyyi nagaa hin qabdu. Nagaa dhiisuuf illee sabni ni kumatu. Filannoo. Hayi federaala, hayi caffee, hayi naannoo. Martinuu fiigicha dorgommii filannoo maal filachuuf misooma moo sooma? Isa kamiin biltsiginnaa abin moo izeemaa? Filannoo keenya nurraa hidhu. Filannoon immoo walqixa nuun jedhu. Raajii bara kanaa gudii jara tanaa. Gaafa rifeensa qabu girri isaanaan jedhu mataa moleessanii filadhu naan jedhu jarruu dhiiga dhalaa kamiin addaan fila jeedala leenca hidhee hoolotaan dorgomu isaan puulii bituuf osoo ifaan dhaamu kurraazillee taanaan kiyyuma naaf wayya isa fedhii kiyyaa filachuun nagaya hay keessaa ba'eera shufeer waraa jaalle baqqaa nagayeera. Hardallee hin dhiifne dhaabattee mana abu maa ofiin haasoftaa moo nama hin qaaqarta. Aboon irraa deeman hojii jibbeera. Oduu miti dhagahii bada ilma dhiiraa. Mee maal harkaa qabda waan gurra naa tolu. Waa'ee filannooti oduu nan xiinxaluu. Filannoo maaliin? Akkasi. Akkanatti gaafadhu bada abbaa magaal. Siyaasaa ani jaaladhu. Siyaasaa hin jaaladhu akka tuu beektu filannoon kiyyallee takkatti ma butu. Buttaa? Maal naa butta? Filannoo siyaasaa ofirraa dhiisiiti. Filannoo jaalalaa jalqabi usiiti. Waan shamarraniiti. Waan shamarraniiti. Sanis dadhabeera anumaan ta'u filannoo waan jedhan tokkoof hin galmaa'u. Akkana jetta maal taasaree? Osoo ani jaalala isiitiin gubadhu osoo akka killee ani sii eeggadhu tokko raasaa dhufee na jalaa fudhate keessa kiyya gaddee nagatti dhaamate. Mucattii magaala ollaa keenya galtu kan akkuma aduu galgala baatee ganama baatee galgala deebitu intala ilkaan kaarruu qashaatee seeqattu. Maal taatee? Osoma ani taa'ee ija keessa laaluu ganamaaf galgala abjataa kajeeluu isima fuudhuudhaaf karoora baafadhu halkan abjuu isiitiin torba gangaladhu gurbaan abaaramaan warra Minisoota warqee fi makiinaa kenneefistoota hawatee tareen. Maal nama gorsita anteetiifuu samamte akkam namni ollaa fuudha intala ollaa kee. Naan dubbattee maal jette? Lakkisee asuma caqasee waa sitti hima. Ayyee lama. Intala bareedduu ganda zeera waandii. Tafunyoon konoonaa funyaan isii adii. Jaaladhee maraadhee irraana qabanii jaarsota ergadhee gara mana isii. Ayyee wadabboo. Mana intalaa geenyaan jaarsonni ergadhee. Abdiin ani fuudhuuf jara irraa kaayadhee osoo gad hin taa'iin manguddoota tiyya
gabbara ol kaasan na balleessan yaa. Hashuu baga godhan sadaqaa feeteere dura gabbarri ol ka'eera Toyootaa fi dubra sheedama fuudhuudhaaf jarri gosa tiyyaa gabbara sodaadhee taa'ee kophaa iyyaa intalli barra waajii gabbarri hamaadha doodaanis sanuma hundi ol ka'eera. Dhugaa jette kan sheefi qoomaanis baay'ee sarakkisoo gabbaraaf giiga'oon harka hin keessisoo faranjii fuudhuufis sanyiitu nu bada jarri mora qasaa akkuma sookiddaa. Badi ilma badi maal haasaa jirta? Oromummaa keenya faranjiin jijjiirta? Biyya faranjii jirannaan faranjii useeta salphadha obbo maamnu salphifta. Filadhee wal harka filadhee wanna harkaadhee filannoo keessa yoo tura erga ba'e garii fuula gaarii bareechee kennee fi amala balleesse gootaa hinaaffaani. Garii rifeenseesii dugdarra gachiibsee fungaa godhee quc funyaan irraa kaasee. Garii bifa dhoorgee qabeenyatti kennee garii horii kennee bifatti cakkanee ofiillee rakkattee nullee rakkifti didaarfalli gaallaa jettee naannaa gibaan jetti. Isii ani jaalalaan kunuunsee guddisee jeedalaaf bineensa hundarraa ittisee tokko Poortilaandii dhufee karaa irraa butee yaamicha sargiidhaa amanannaa ergite. Abeet duuteerta. Eenyu lachuu jira duuneerra. Hunda wal caalchisee isumatu uume osoma noroofnu kan uumame dhume akka hin gaabbineef dhaloota kanatti abdiin hadhaatiin ani Minisootatti waa barbaacha dhufaa Aspoortilaanditti. Waaw kun yaada jabaa nama bilchaataati. Gaarii baruuf ta'uu filannee asitti gabbarri ol ka'ullee kufnee jilba isaaniitti takka fuunee gallaa bakka irraa dhufneetti. Qamileen keessan hedduu namatti tola. Wanni deemaa jira. Wanni sagantaan keenya kan itti aanu Dr. Gammachuu gara waltajjiitti hamilee oowwaadhaan naaf simadhaani Dr. miidiyaa kana duubaan ta'uudhaan motora ta'eetiin socho'aa jiru. Hamilee Naga, so Portland is home away from home. Akkuma qara araarsu dura jedhee kun mana kiyya gaafa nu biyyana dhufnu nama maybe nama gara shanii callatu as jira eessummaan tiyyaa fi dureetti fuubituu calla achiin booda obbo Muhammad Abdallah nama jedhamutu callaa ture nama haganaa ture. Adda manni kun guuteera. Kanaafi dhugamaani boona guddaan dhagama akka nama duraani originaalii nama magaala kanatti dhufee as ijaarameetitti kanaafi waaqa galanni haa ga'u. Meseejii ani isin ergu isin waliin sheerii godhu barbaadu kana waan hin dogoggoru. Rabbitu Oromoo godhee nu uume. Kana tokkoon kenna shakkuu hin qabnu. Eega waanni Oromoo godhee nu uume eenyummaa kennatti namummaa kennatti Oromummaa jechuun namummaa kennaa uuma waanni uume san jechuudha. Namni Oromummaa ofiitti saalfatu yookiin qaanfatu namaan uduun taane waaqa isu uumeeni qabsoo galeera jechuudha. Kamoo yaa tammoo hin namaraa waaqa. Kanaafi abbootiin teen haawwatiin teen qabsoo isin gootanii asiin baaftanii jenereeshinii kiyya dabarsitanii jenereeshinii kiyya irraa ammoo jenereeshiniin kaa'imman amma qabsoo kana fudhatee eenyummaa Oromoo waan biraan barbaadu equitable and equal share respect and dignity as a human being kanuma wanti Oromoon gaafatuuf kanaafi jaarraa tokko ol waggaa 150 ol akka ofii barbaadanitti akka isaanii tolutti difaayinii nu godhaa nu ansaadhaa maqaa nu baasaa eenyummaa keenya nurraa mulqaa turanii adda ammoo jenereeshinii keessa jirru kana keessa dhaloonni addaa eenyummaa isaatiin negooshiyeeshinii wayitu waan galu natti hin fakkaatu. Kanaaf ufafoollee
waan kan irra daran jabaateet Oromummaan yookaan eenyummaan namaa akka gadi dhaabatu abdii kiyya qaba. Identitiin namaa hedduu, identitiin namummaa ammoo Oromummaa keenya. Kanaaf Oromiyaa 11 jechuun akka Oromootitti gamaa gamanaallee dhufu. Bitaa mirgaa kaabaa kibbaa gara adda addaatillee dhufnu akka Oromootitti yoo gaafii kenna akka Oromootitti yoo historical experience kenna akka Oromootitti yoo future expectation if aspiration kenna define gooneet waliin duuluu yoo hin dandeenye waliin dhaabachuu yoo hin dandeenye Oromoon faffacaa'e akkuma argaarru kana eenyullee nu cabsine diinan nu cabsee baluuta akkana nu godhee jennee baay'ee xooxeffanneet haasa'u. Kan nu cabsee tokkummaa dhabuu keenya. Kan nu cabsee kan nu keessa akka gaalaa ofirra fincaanee of duuba garagalu. Maalii kuni is a lack of confidence on who we are as group of people, as a nation. We are God's creatures. Wanti Oromoo godhee nu uume. We can argue with this, but we cannot win. We were born Oromos. We were raised Oromos. We will leave this earth for the next generation. And Oromos will continue to live as human beings. Ammoo dhugaa keenya ka awwaalame san himachuu waan hin dandeenyeef waggaa baay'ee akkuma fi barbaadaniin difaanii nu godhaa. Biyya kana biyya jaamaa ummanni kun busaa hubannoota hin qabu hubannoo kanaa fi ummata kana akka qajeelchinu waan nu kenneeraa jedhani karaa amantiitiin akka biyyummaatiin ammoo biyya kana walitti qabnee deemsisuufi hayyummaan nu kennameeraa ummata Oromoo badha jedhanii saawusii the wider south Oromoo badhaa kana ulfaafuuf jedhanii reasonii godhanii biyya ardii kanaallee amansiisanii akkasitti haqa keenya irra deemanii mirga keenya nurraa fuudhanii nuun deemaa turan. Adda ammoo lakkoofsa nu miliyoona 50 oli jedhaa deemuun yoo wanti kun potential powering kun gara tokkotti jijjiiramee humna ta'uu yoo ka hin dandeenye institutional capacity yoo qabaachuu hin dandeenye jaarmaa gahumsa qabu tokko qabaachuu yoo hin dandeenye kama miliyoona 6-3-4 santu nu oofa jechuu akka loonii. Kanaaf ammoo generationiin dhufu kana keessa akka nu baasaaru ijuma kennaan argaarraa abdii guddaa qabnaa. Miidiyaan Oromiyaa 11 ka jedhu kan hooggansi isaa akkuma maqaa isaa kan Minnesota jiranii, Portland jiranii, Boston jiranii, Washington DC jiranii karaa danda'ameen diversity kenna reflectii godhee unity in diversity ijaaruu fi tattaaffii godhaarra jechuudha. Kana wanti haga ammaa gabbaameellee namatti hin haasofneef namni tokko uduwaa takkallee hun productii ofii deemuun sani uduu hin mudhimne annama akkanaatii dhaaba akkanaa ijaaraarra jedhaa deemuun is just a propaganda waan ta'eef hujii miidiyaa Oromiyaa 11 hujaaru kana laala. Gara irra jiru jaalachuu hin dandeettan. Ka isiniin tollellee jiraachuu hin danda'a. Ammoo hujii isaan daragaara kanniin performance isaan mul'isaaran kan irraa judgment keessan fudhadha. Namni asirra dhaabatee fi miidiyaa kana supportii godhee jajee futuun ta'an hujii kana ufuma evaluate godha. Dhaqaatii ilaalaa Oromoon miidiyaa tokko miti nama keenya biyya keenya diiganii nama keenya lubbuu balleessanii reeffa ammoo gara ofii laakkaatan. Gaafa amma dheengaddaa waggaadhaa galiin sun biyya galtee hacaaluuf ajjeesanii namuma keenya dhaqanillee ajjeesanii namuma keenya illee reeffa laakkaatanii viidiyoo fi kaameeraa ofii afoo qabanii naaratiivii ofii keenya dhugaa keenya awwaalanii naaratiivii ofii dubbii dhugaa hin taane dubbii dharaa godhanii dhugaa godhanii akkasitti nama dogoggorsiisuuf deemaa ture. Kan ammoo haga jirru dhugaa saba keenyaa haqa saba keenyaa
mirga saba keenna eenyunillee uduun hin saalfan dhugaa dubbachuu mirga keenna wanti uf duba deemullee hin jiru waan biraa waan hajaa namaa tuqaa waan mirga namaa tuqaa waan dhugaa namaa biraa daasaa haasa'aa hin jirru is Oromo is God's creature. God created Oromo. We're proud of that. We walk like Oromos. We eat like Oromos. We speak like Oromos. And we continue living like Oromos. Kana hin taatu namni yoo jiraate qilee haaseenu fayyata. Namichatu bulchaa mana hidhaati jedhan. Mana hidhaati sagantaa TV irratti bahee osoo waa godhaa jiru dhaabbateeti gabaasa kenna. Manni hidhaa keenya haala gaariin fooyya'ee jira. Adeemsi isaa sirraa'ee jira. Haalli amma jiru hedduu nama gammachiisaa. Umaama jedhee kana keessa gaazexeessitoonni achi wal gaaniiranii ibsa isaa kana laalaatiin tokko keessaa harka baasee haalli mana hidhaa keessan ka durii irraa mee hagam fooyya'eera lakkoofsatti meeqaa jedhee gaafata. Achi namichi kun maal jedhaani gaafii kana bardeen gaddaallee gaazexeessaan tokko gaafatee jijjiirama jiru akka ijaan argu jennee ufumaa qaamaan dhaqee akka mana hidhaa laalu ergineerraa hagammaan deebinee jedheen. Maal jennaan manni hidhaa gaarii ta'uusaa ragaan kanaa olii maaltu barbaachisaa jedheen jedhani. Kanaaf gara hawwisootti hamileedhaan naasimadhaa gareen hawwisoo dhufu jira hamilee. Mirga bakka feeteen takka shakkiin qabu jalalli koo siif nama duumagaa siif nama duumagaa fuulanga jaalala naaf qabdee madaan hundunattaa hafu jireenyi siinan waan jaalalaa falaa waan jaalalaa falaa waan jaalalaa falaa waan jaalalaa falaa si wajjin galaa si wajjin galaa. Si wajjin galaa. Asoomni kee dagaa ilaalchi kan jaalalaa simboon kee karaasaa itti yaada jaalalaa ejjanni kee suutumee si yaadee naa kottumee. Ajab miidhaginaa ajab bareedinaa ajab miidhaginaa ajab bareedinaa. Qalbii hidhuudhaan kee maraa ibsa.
baay'ee dubbachuullee barbaanne ture garuu waatu garaa na hanqate waa'ee Oromiyaa 11 jedhee hin dubbifamnee fi diqoo garaa na hanqatee gannaan bahee maalinni Oromia 11 yeroo jalqabu I think Portland keessa namni duraan dhaqee ilaalee natti fakkaata ana achiin booda warri Minnesota keessaallee duraan dhaqee ilaalee jira maalinni qabsoo Oromoo keessatti qabsoo Oromoo kaagaadhaa duubatti harkise keessa Oromoon miidiyaa dhabuu isaati miidiyaa rakkoo ummata Oromoo roorroo ummata Oromoo gaafii ummata Oromoo aadaa ummata Oromoo afaan ummata Oromoo gadi ba'ee ummata barbaadu waan dhageessisuu hin dandeenye fi siyaasaan Oromoolee hagaadhaa duubatti harkifate akkuma beektan bakka miidiyaan hin jirre gaafa OMN gabba'u argitaniirtanii mootummaa wayyaanee ka biyyaa fuudhee biyya isaaniitti galchee Oromiyaa miidiyaadha Jawaarii irraa itti aanee jechuu kanaaf qabsoo Oromoo keessatti miidiyaan addunyaa irratti Oromoo duwwaa miti addunyaa kamirrattu treasury guddaa ka addunyaa irra fiduu danda'u ka dhageessisuu danda'u miidiyaa kanaaf Oromoo lakkoofsaan biyya san keessatti kuma miliyoona 50 haga 55 yookiin achiin olta jedhamee amanamaa garuu Oromoon miidiyaan qabu adda waa'ee Oromoo dominate ka godhaa jiran dhugaa isaanii ufumaan Oromoon ajjeefamaa biyyarraa ari'amaa reeffi isaanii karaa irratti harkifamaat akka ufii godhan siyaasaa keenya fudhatanii roorroo keenyallee fudhatanii gabaa akka ittiin ba'an miidiyaadhaan nu ammoo akka lakkoofsa keenyaa miidiyaan qabnu lakkoofsaan dur OMN ture achiin booda keelloo kabraallee achiin booda dhufe haa ta'u akka lakkoofsa keenyaatiif miidiyaan ammas kana caalaa nu barbaachisa miidiyaa qabeenya nama tokkootiin yookiin ammoo beekumsa nama tokkootiin callaa kan dhaabbatee miti sagalee ummata Oromoo addunyaa irra jiru hundaati lammaffaan miidiyaa san keessatti waan tokko duwwaa miti kan darbu yookaan siyaasaa yookiin ammoo niwusii duwwaa miti kan darbu ikoonomiin hin darbaa siyasaan hin darbaa dinagdeen hin darbaa waa'ee wanti hawaasummaa wama hundatu darbaa akka argitan aadaan hin darbaa akkuma argitan afaan Amaaraatiin illee hin darbaa jira kabira ammoo karoota amma show nama kolfisiisan akka ijoolleen generation amma achi dhufaa jirtu maal akka fakkaatan aadaa ofii kan ittiin beeksisan kanaaf nu wanti siyaasaan kenna adhallee duubatti dabee fi nutti dukkanaa jirtuuf miidiyaa waan hin qabneef kanaaf even business keessatti business cycle keessatti promotion 40% qaba barotu business waan ta'eef promotion % 40 qaba nigdi tokko keessa yookaan business tokko keessatti 14% sun promotion maaliin dhufa media irraan dhufa kanaaf siyaasaan kenna ammoo ka Oromoo keessatti more than 80% media dhabuurraa kan ka'e qabsoon kenna baay'ee waan qabbanaa turee fi amma haga miidiyoon dhufuu jalqaban ummanni uf ga'ee eenuun akka ta'e at least ijoolleen biyya kana dhalattee eenuun akka ta'e eenyummaa isaa beekaa jiranii kanaaf Oromiyaa 11 resource ufiitiin namoota ufiitiin magaalaa tokko irratti dhaabbatee jira branchiin akka dhagaa jirtan bakka makkabattuu hin jira kanaaf miidiyaa kana bira dhaabbachuu qabnaa jechuu fi gara nabee galatooma Addelinkitu galatooma egaa sagantaan keenyaa xumuramee jira galatooma halkan gaarii qabaadha. Bineensi daggala jaalu mande saatitti gala hunduu galma qaba jaalu daangaa sarara magala